Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Egeree Miidiyaa, kun miidiyaa keessan Egeree Miidiyaati. Baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan isiniin ga'e jechaa guyyaa irraa kana magaalaa Naqamtee keessatti mana naqaqalleessa tokko deemneetu ayyaana wajjin dabarsinaa. Egaa hamma dhumaatti turtiin keessan nu faana haa ta'u. Ayyaana gaarii, ayyaana gaarii. Wantan darbamne hundaa karaa isaa darbine baarotaaf egaa amma immoo mana nama bira deemuudhaaf harka duwwaa hin deemnu. Inni kaan sagantaan ayyaanaaf barbaachisu waan hundumtuu qophaa'ee nu eegaa jira. Nuti immoo egaa zayitii, handaaqqoo fi shunkurtii kan isaan erga nuti baanee booddee qalatanii ollaan qallee ollaa wajjin fu'a jedhanii ayyaana ittiin dabarsan binnee fi deemnaa na hordofaa. Singar garam nera, 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 dia katu safa, singar garam nera, singar garam nera, singar garam nera, dia katu safa, singar garam nera. Egaa yeroo ammaa kana immoo kan argamnu magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 5 naannoo Laga Maaramii jedhamuun beekamuttidha. Egaa mana nuti dhufne mana obbo Raggaasaa jedhamu. Obbo Raggaasaan baay'ee harka qalleessadha. Ijoollee hin qabanii, haadha warraas hin qabanii, qofaa isaaniidha kan isaan jiraatanii. Waan isaan nyaatanis waan isaan dhugan dabalatee namoota ollaa fi naannoo isaaniitti argaman dhabaayinaan kan isaan gargaaru. Egaa nutis guyyaa irraa kana karaa birmannaa Egeree mana obbo Raggaasaatti ayyaana kana gammachuudhaan gammachiisaa ofii keenyas bashannanaa dabarsuudha kan dhufne. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Baragas nagaa keessan egaa baga ayyaana waggaa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan isin baga wajjin isinitti immoo naa dhuftanii alamii kana baga naa agarsiiftan. Egaa gunnuuni birmannaa Egeree Miidiyaa sagantaa jedhuunidha kan mana keessan dhufne. Obboleessa keenya tokkotu jira mucaama keessan kan isiniif ta'u Gaaddisaa jedhama biyya Ameerikaa irraa. Ayyaana deemaatii mana obbo Raggaasaatti fu'a godhaati dabarsaan naan dhufte. Baga gaasin fide Waaqayyoo dammoo umurii taalaa badheereetu achumatti jireenya gaarii sabalaatu Waaqayyoo isiniifiti idimee gaarii akka koo idimee gaarii idimee dheeraatinii badhaatu Waaqayyo. Haa ta'u bakka nama 120 umuriin keessan umuriin koo dhugaa Waaqayyoodha. Xaaliyaanii nagari xaaliyaanii bara xaaliyaanii keessa kan nagar. Abbaan koo yoo hin dhalanne bara sana. Dhugaadha waaqattani mala rabbiin na beeka malee beekte miti. Bara xaaliyaanii dhufa ishee keessa dhaladhe. Nuti isinii qabannee dhufne handaaqqoo zayitii abbaa liitirii 5 fi shunkurtii kiiloo 5 ayyaana fa'aa ettaniitu guyyaa ayyaanaa isin ollaa keessanii wajjin qalattanii akka dabarsitaniif qabannee isinii dhufneerra. Inni biraan immoo guyyaa irraa kana immoo kunoo buna danfisnee waan nyaatamu nyaannee ollaanis dhufaniitu gammannee wajjin dabarsina. Jalaaf godhu Waaqayyo jiruu gaarii isinii balaatu hunduma keessanii fila ijoollee durbaa kanatti hunduma keessanii ammayyuu jireenya guddaa jiruu guddaa isinii balaatu. Nama gargaaru qabna.
baga ittiin isin ga'ee dhuftanii alamii kana naa agarsiiftan. Baga alamii kana naa agarsiiftan isinis waan takkaan argina arge. Ammayyuu jireenya gaarii isiniif laatu Waaqayyoo. Erga dhufnee isin dubbisnee erga dhufnee ayyaana mana keessanitti dabarsuu barbaanne har'a duwwaa isin duukaa gammannee darbuu miti yeroo hundumaa gammachuu keessan arguun gammachuu keenya. Kanaaf waa'ee keessan wanta tokko baruu barbaanneetu jireenya akkamii jiraachaa jirtu. Jireenyaan jiru kophaa makoon gala namni bishaan buddisee naa laatu illee hin jiru. Bishaan qodaa keessa buddisee naa laatu hin jiru. Dhala hin qabu. Tokkittii tokko qabaa isheen immoo na kaaddee yeroo sabaatti jirti ammayyuu poolisii taate nan dubbiftu afaanii iyyuu. Dhala kooti immoo kalma kooti dhugaadha immoo isheen tokko immoo Addis Ababaa gara jirti. Addis Ababaa jirti ammayyuu isheen hangafa. Isheen silaa na yaadatti turte iyyuuti isheen biyya kana hin jirtu. Warra wayyaalee fudhatee bade. Amma an kanan jiru kophaa koo aarte kunoo godootti nagartan kana keessatti kophaa koon gara. Ofii bishaan waraabbadha. Ofiin naqee buddufadhee dhugu. Namni tokko kan gargaaru tokkittii namaa hin jiru. Ijoolleen ollaan immoo kunoo jiru. Ollaan koo kooshee faan jiru na gargaaru isaan immoo. Suuroo taane yoo waan nyaatete waan zayitii yoo qabaate na nyaadha. Qonqoodha garuu nan beela'a. Yoon beela'e duwwaa isaa caccabtee nyaadha. Dhugaa Waaqayyooti kun egaa isa Waaqayyoo arguun isinitti malee isa namni of saadanii miti. Yooni qabaadhe zayitii bitadhee suuroo kanatti mooqqadhee nan nyaadha. Ofii keessan Oba kootiin boxeeffadha maal eessumna boxeessane. Manni isin itti galtan kunoo mana kan keessanidha moo kan namaadha moo mana akkamiiti kan eenyu? Kan gandaati. Mana asitti yaadeen qabu waan tokko. Ati immoo eegin dhufe kunoo kana gandi kana naa kenne qabalee. Isheen kana naa kennan isheen kana makartan kanuma jireenyi ishees jallaadhaan qabu gararraadhaan qabu kalaan baas kanuma atiin ba'an jiru kanuma dhaga kan gandaati kiraayitti kafala isayyuu kiraayitti kafala tola miti. Kiraayii meeqa kaffaltanidha kan keessa? Waggaatti 600 kafalee miti dhimaa kana waggaatti 600 samma keessa jiru jechuu kooti. Sumati nagartan kadaa kunooti kophaa kooti bishaan immoo buddufadheen dhugu akka maali. Amma humna keenyaatti karaa birmannaa egeree obboleessi keenya Gaaddisaan biyya Ameerikaarraa akkuma kanatti sagantaa kana qopheessuudhaan waan hundumaa qopheessee ka'e immoo gaafa ayyaana booddees waanuma xiqqooma ishee waan xiqqoo ishee qabatanii waas bitachuudhaaf yooma gadi ba'an illee baajaajii yaabbachuudhaaf isaan haa gargaaruudhanii qarshii 5,000 isiniif erganiiru. Isaanii falaatu Waaqayyo achitti immoo isaanii natichu Waaqayyo umurii isaanii dheeressu umurii isaanii immoo akka anaaf 200 fixeera isiniin jedhee akkuma koo umurii dheeressu Waaqayyo immoo inni gubbaa kana umuriin isaanii dheeratu jireenyi isaanii jireenya guddaa haa ta'u ammayyuu mucaa kana isiniin arge malee isaan agarre miti Waaqayyo immoo isaa jiraachisu jireenya gaarii isaa jiraachisu Waaqayyo inni gubbaa kana Rabbi. Waan guddaadha anaaf waan guddaadha amma jaaruu argeen beekon dhugaa masiritti muudhaaf dhugaan kan Waaqayyooti kan isa kanaati malee kan namaa miti dhugaan ani umurii koo hamma kana baadhee yoo tole 1,000 yoo tole 500 yoo argadhee inni qabu karaa darbu yoo waalaa kennesi 500 darbee hin beekon kan ammoo waan man takkaan arginu dhugaa Waaqayyooti Rabbi kun nalaa argaamin kana reefan argina 500 harka koo keessa ga'ee hin beeku dhugaa dhagaa. Amma jiru kanarraa ajajni nuuf beera ol gubbaa waaqarraa dukkanicha keessaa ifatti nu baasee teessoo salphinaarraa harka qabee nu kaasee barri gaddaa darbeera amma jiru kanarraa ajajni nu baheera ol gubbaa waaqarraa barri nu dhufeera dukkanicha
dukkanni darbeera gaada dombara dheeraa nurraa godaaneera. Barinuu dhufeera dukkannis darbeera gaada dombara dheeraa nurraa godaaneera. Barinuuf dhufeera dukkannis darbeera gaada dombara dheeraa nurraa godaaneera. Barinuu dhufeera dukkannis darbeera gaada dombara dheeraa nurraa godaaneera. Wantan darbamne hundaa karaa isaa darbiine baarotaaf waggoota. Gaadiitiin falata ummayyuu Egaa jedhee. umuriin keessanii umurii 120 mootummaa meeqa argitaniitu isin amma yoona? Ani moo xaaliyaanii wajjin shan xaaliyaanii tokko mini Hayilasillaasee lama mini Hayilasillaasee asitti immoo sadiin jiranii amma. Sadiitu jiru. Shan ta'aniidha. Sadii duwwaayuu miti afuriyyuu ta'u malee dargii mallas eewudha kan mootummaa ce'umsaa kan ture. Haayila Maariyaam ergasii immoo Dooktar Abiyyee mootummaa jaha argitaniitu. Jahan argee. Akkam naree mootummoota jahan kana keessaas akkamtu gaariidha. Anaaf kan hin dhuftuu gaame waan tokko isinitti himan. Namni haadha koo fuudhee hundumtuu abbaa kootii jette mucaan. Namni haadha koo fuudhee hundumtuu abbaa kootii jette. Waa'ee kanaafi anaan mangistiinuma kan naa tole xuruuttan immoo basha'ee nyaadhee basha'ee dhugee waan ta'e Hayilsillaaseedha. Haa ta'u. Sima dhugaa dubbadha garuu. Haa ta'u ishee sirrii keessanii. Wantan darbamne hundaa karaa isaa darbiine baarotaaf waggootaan isaa lakkoofne kan hin gargaaramne jiruu tokkollee kunoo siifnee dhufne galataaf illee. Wanta darbamne hundaa karaa isaa darbiine dhugaatti bahaara jireenya argine hawwiif yaad namoota hin taane tokkollee har'a geenyerra waan danuu of kollee. Siin gargaaramneerra 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 siin gargaaramneerra. Mee isa yaadattan tokko nuuf jedhame. Maal jedhu? Isa yaadattanii keessaa tokko nuuf jedha. Faaruusa ta'u sirba kan ayyaana waggaatti keessumaa gaafa gannaa dargaggeessa yeroo turtanitti jechaa turtan. Yaadattan. Yaadadhu raanfadheera yuuti. Ammuma yaadattan. Amma yaadadhe immoo dargaggeessi sirba ulullee dhaniitu durbii isheen durbaa ulullee yeroo isheen jettu akka gama kanaa dirree yaa'anii jedhu ijoolleen durbaatu jiruga. Ulullee yaalullee isheen durbaa ulullee yaalullee ulullee bituu qarree maaliin bituu jetti. Egaa jalaa qabu immoo ijoolleen digdamaayyuu ta'u isaanoo jalaa qabanii sirbuka. Immoo dhannee tokko sirbina nuti tarreetti galu al tokko keessa qabadhaan tokko qabaa itti sirbina walumatti sirbina. Qabattanii jechuun warra qarree keessaati. Warruma ulullee keessa ijoollee Warra durbaa. qarree warra shamarranii keessaa Eeyyee. warri dhiiraa kan qabattachu. Qabnee an tokko qabaa inni tokko qabaa hundumtuu dargaggeessa kan ta'e tokko qabna. Egaa sirbi jira marga immoo isinii qabaa dhunguun jira wal dubbatu.
Kanaafi karagaa tokkuma tokko qabna akkuma nama fuudhee. Akka nama fuudhee tokko tokko qabna. Hankootti namni tokko hin bu'u. Utuma isin hin fuudhiini? Utuma hin fuudhis ban sirba dhagayyuu namni tokko itti sirbu dhagee. Utuma hin fuudhiin sababii isin durba isin takka dhungoo wajjin gootanii dirri biraattis. Itti siqu maali isatti siqa. Borbor rukutuun jira mataa bal baqatuun jira. Ani kan namatti hin bu'u. Maaliin kuni kan keessa darbeedha jechuudha egaa. Amma gaa faaruu yookaan sirba yeroo sana jettan keessaa sagaleedhaan yookaan immoo jechuma isaa kan yaadattan nuuf jedhame. Noon beeku maji ulata waaqayyoo. Ani ko jechaa har'a dhiisuun kooni gara waggaa 75 ta'a malee isaa gaditti miti. Sirba dhiisuun koos waan tokko waan bilginaa kana dhiisuun koo waggaa 70 hin caalayyuu malee asii 70 fixeera. Asiyyuu waggaa 70 fixeera. Asuma ganduma kana keessa chukooti. Sabaandiin dhufe. Asuu keessa tureera chukooti. Mudannoo jireenya keessan keessatti bara dargaggummaa keessanii mudannoo baay'ee nama kolfisiisu. Kan yaadattan qabdu. Kan yaadadhu. Mucaa tokkotu jira. Isaa makooti adinoo enna. Utuma hin beekinanii sirba wal barca bitiidhe. Dhaqee garaa boloodhaan godhee sirbi intalatti. Intala saamoo kan ishee hankootti miti hankootti hin hunne gama isaatti sirbe maali waa hin qabu itti sirbee galaanatti galtee latti sirbite isheenis sirbuma mormaa kana sirbina latti sirbitee naanii attamii jedhee tuutii xeefatee eeggateetu waafan ishee sirbee quufee isheen sirbitee achi isatti garagaltu takka jedhee tubannaa kana keessa dhaqaadha. Maatti sirbaadha. Maaliif intala kootti sirbite? Kalma malee maatiin balleessine. Kalma maatti sirbiteedha. Hankeetti sirba naanu maankootti sirbitee jedheetu sirbuma keessaan asii godhee kana na tumate. Gaafani ana bahu namni gaalis rukuttaadhaaf hin ka'ee nan rukutee uffacee uleera jala qabee amma namni ijoolleen jiru waan gaafa keenya jiru gidduu godhanii garagaluu dhowwan. Kun kana kan na mudate jechuukooti. Kanas hin mudate. Dukkanicha keessa ifatti nu baasee teessoo salphinarraa harka qabee nu kaasee barii gaddaa darbeera amma jiru kanarraa ajajni nuuf ba'eera ol gubbaa waaqarraa. Dukkanicha keessa ifatti nu baasee. Kan keessan eenyu jedhama? Tafarraa Guutaa. Obbo Tafarraa Guutaa egaa isin ganna kana keessatti baay'ee beekamoodha. Amma waggaa baay'ee miti. Umuriin keessan meeqa ta'ama? Jabana Sillaasee nu fuudheera. Haile Sillaasee keessa suutanii turte. Obbo Raggaasaan hangaftu akkas taana. Nan hangafama. Lakkoofsaan meeqa taatanii yaaddu? Dhibbaaf meeqa taatu? Dhibbaaf meeqa taatu? Hin lakkoofne ka. Ganna meeqa argitaniittu si namni? Ganna meeqa argitaniittu? Nugusama shammoo jaa'uun agarreedha. Nugus Haile Sillaaseedha. Haile Sillaaseetti. Amma yoo naa waadha warraa meeqa fuutaniittu? Maali ishee tokko immoo jammaruma hunaan isheenoo gaafa tokko dhaabattee nama wajjin haasofti ijoollee sadii naa godhatte. Har'asaa akkasii baay'inarraan jedheen arii. Achi jooraa jirti. Jooraa jirti. Lubbuudhaan jirti jooraa jirti. Amma gadi dhuftee naanneen gadi buna kadhatte. Rakkiin kennu hin jedheen manaa qaba. Buna difinii manaa qaba. Ijoollee taate bunaa ta'uu diddeeka. Ergasii meeqa fuutan? Ergasii afurmoo shanuu fuunee. Waggaa kana iyyuu sadiin fuunee. Maali daariin dhaabne ka dhagaan dhaabne kan hin darbina fuunee.
Dhagaan naamne ka dhagaa qeerroon naamne daadhii kana darbitanii kan fuune. Fuudhuu Namni meeqa fuudhuu gorsi ture isin akkas taala. haala dandeenya na fuudhu. Maal seerroon dhawu? Seerroon dhawu. Yoo na duuka galtes yoo na fuudhee galte. Waasiniin jedhanii warri safaraa sinamatu. Maali? Warraa keessanii lakki akkasitu hin taane. Haati warraa keessanii bishaan iddoo sun hin jirretti waraabuu baateennaan ariitanii jedhan. Dhugaadhaa? Utuu nani. Utuu isin hin ajajiin bishaan mee nutti maaliif akkas gootan? Maal deergi? Kututturii ishee jala hin jiraan koo jala jirti. Wanta hin darbamne hundaa karaa isaa darbine baarotaaf waggoota. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota birmannaa egeree waa'een obbo Raggaasaa akkuma isin argaa turtan dhaggeeffachaa turtan isa ammaa ture. Egaa isaan qofaa isaaniidha kan isaan galanii namni tokko isaan bira hin jiru. Dhalli isaanis haadha warraas fira kamiyyuu fira isaan bira dhaabbatee isaan gargaaru hin qabanii. Ammas taanaan isa nuti har'a goone isa nuti har'a bira dhaabanne caalaatti kanaa booddeetti amma lubbuun isaanii lafa jiraatutti gargaarsatu isaan barbaachisa. Kanaaf karaa akkaawuntii iskiriinii kanarratti barreeffame maqaa isaaniidhaan namoonni deeggaruu barbaadan qaamaanis argitanii namoonni bira dhaabbachuu barbaadan ganda isaanis itti argaman magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 5 naannoo Laga Maaramii mana obbo Raggaasaa jettanii namoonni naannoo sanaa kan wallaalan hin jira waan ta'eef dhuftanii dubbisuu dandeessu. Bira dhaabadhaa gargaaraa. Nama gargaaruudhaaf nama ta'uun qofti. Raggaasaan nama gaariidha, jaarsa cimaadha, nama jaallatamaadha, wallaan jaallatanii umurii isaanii kanatti immoo nama ofii isaanii of jiraachisaa jiruudha. Ofii isaanii hojjetatanii nyaatu danda'anii hojjetatanii bakkeedhaa fidanii wanta hojjetanii fidanii ittiin gargaaraman hin qaban. Akkasuma akkuma keessan kana namootuma intiniitu gargaaree jiraatu jechuudha. Hojjetatanii mana keessatti ofii isaanii bisheeffatu akkuma sala odeessaa turanii wallaanis akkam bultee malee namni dhufee asitti waa hojjetee waa laatuuf hin jiru jechuudha. Garuu gargaarsa namaa jaalala namaa qaba jaarsi kun. Gargaarsi barbaachisaa jechuudha. Gargaarsi barbaachisaa namayyuu nafayyuu. Inni ilaaltu mana kana keessa jiraatu jaarsi kun waan isaan irra rafan inni ilaaltu mana isaan keessa jiraatan kana ni ilaaltu ammayyuu gargaarsi keessan akka biraan hafneen jiran gara kootti. Wanta hin darbamne hundaa karaa isaa darbine baarotaaf waggoota. Abbaa egerii miidiyaa isa nu erge obbo Gaaddisa Injiinar Gaaddisaa jedhama. Gaaddisaa Dhufeeraa Barkeessaa jedhama. Mee maal jettuun isaa? Isaa immoo isaanii hamma biyya lafaa kana jirtutti qabeenya kee akkasuma namaa laadhu horiin immoo harka kee irratti wal ga'u horiis horii namas horii namichi immoo si haa jaallatu jaalala namaa immoo siif laatu hunduma keessaa immoo namichi haa jaallatu jaalala namaa immoo argadhu jedhee laa jedhaani. Egaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota egeree miidiyaa fi sagantaa birmannaa egeree turtii amma yoonaatti nu faana qabaachaa turtanitti baay'ee bo'aaraa baay'ee irraa barachaa yeroo ayyaanaa gaarii akkasiin dabarsitan abdii guutuu qabna. Egaa sagantaa keenya kanumaan raawwanneerra ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u bara dhufu ayyaana dhufu waan haaraan ol agarraa guddaa galatoomaa ayyaana gaarii. Singar garam nera,